firraan dhoofneef akka warri dhiiraa shaampoon firraan dhoofneef akka faaxeen immoo qubaan firraan dhoofneef qunxurroo fi muxxee kenna. Abbaan qunxurroo haati qunxurroo eenyu jedhamu muxxeedha. Abbaan qunxurroo eenyu? Isa kaasenutu beeka salmaata gaafiif deebii taate dubbiin tuna bonattaa haftu. Sani waan ta'eef wal saluu qabna walitti gannaquu qabna wal salla. Mee salmaan niti haasofti kun gammachiise warri jettan koppiliingi naa koota. Warri immoo sitta hafu jettan lakkoofsa. Akkasii miti koppiliingi ni goona. Ila dhageeffadhu neesta dhageeffadhu. Waan gootu amma ajandaan jijjiiramu. Ila dhiirateen ol seensi dhiira Oromoodhaa rakkinni cimaa qabna sagalee nu ta'u qabda. Dhiirti Oromoo akka itti salu hin beeku zeeroodha. Salmaatan beeku. Akkaataa itti salan hin beeku. Fideetuma biddilimsi keessatti ila kun dukkana keessatti akka dur warri keenya ittiin dhalcheessan hin beektaami. Biddilimsi kun ijoollee raffisanii kaaniiti korraasii dhaamsanii mana citaa keessatti ijoollee raffisanii kaanii wal salansan. Dhiirri keenya Oromoo isaan saaxilamee jira. Kanaaf akkaataa itti salan barsiisuu fi koota lakkoofsa tokko barreessa koppiliinkii gisee kudhan godhiiti ol baay'ee dubbat. Koppiliinkii godhaa sinin galcha takkaan keessa walis sin argisa. Ayyuwaa koota. Wal saluu akkaataatti wal salan baradhaa wal saluu irratti jireenyi ni mi'a. Lakkoofsa tokko miti koppiliinkii godhi dura lakkoofsa tokko barreessiteef sin galcha. Dura koppiliinkii godha koppiliinkii irraa hin sin argisa tuqe. Gisee koppiliinkii gootan asitti natti mul'ata. Gisee san takka godheetiin ol sin galchaan. Amma sin akkana koppiliinkii gootan bilbila biraatiin takka godhee bakka san tuqee sin galcha. Koppiliinkii godhaa banattanii viidiyoo haasofta wanni sodaatanii jiru shamarran kana rakkina qabdan. Kijibaa miti warra saltani warri salle kana keessa waan jiru natti fakka walli salamnillee kana keessa hin jirumi. Galtanii rakkinni keenya kanaaf sin saluu dhabnee rakkina guddaa qabdanii nullee rakkina guddaa qabna jettee yaada kee ibsattee bakka jettee nurraa tur jette jechuudha. Assalaama iddoo kanattillee dubartiin salamuu feetullee heerumuu barbaaddullee wal fooloo gootanii gadi buutan jechuudha. Kana dubbiin keenya. 500 galcha. Haga lukkumaayyuu galuu qabaayyuu. Kana sanii tokkoon galchina. Abdiin dhufe kuno. Abdiin dhufe. Abdiin amma baranii ani sirumaayyuu abdiidha jechaayyuu ani jaarsa argachuu hin danda'u. Wallahi abdiin dhufe amma hin balleessa wanna kiyya ni balleessa. Abdiin jaarsa gadi? Wallahi. Ani qunxurroo dhabe jedhee yooni niyyuu eessa akka dhufu namichi. Eessuma akka. Qunxurroon qaba garuu. Qunxurroo seetaa badinaa ergeetu jira. Abdii gastee ergadhu. Wayyoo qunxurroo seetaa badii. Qunxurroo seetaa rabbiinuma kenneef qunxurroo badhaaseetuma kenneef rabbii. Abdii gastee ergadhu. Kunoo dhufe. Kunoo bakka wanni kiyya baddee jirti awwan rakkadheen jira bakka anuman qunxurroo jedhee miidiyaa irratti bo'in dhufa eessa akka sheeretti godhanillee hin beeku. Wallah. Nasti kam? Jirra kunoo laal hin jenne. Eessa akka dhufu sheeritti godhanis hin jedhee ba. Gaafa nani qunxurroo gabee maraadhu sheeritti. Amma irratti sheer godhani ba. Wallah. Akkuma duraanii san irra dhiise. Argitee miire. Ammantoota narratti sheer godhanii bare. Se waamaa jirti haati mana keessi of balleessaa jirti jechaa jiran dhugaadha. Harkaan goraa jirti naan jechuu jiran. Sirruma jedhan wanni kijiban takkan jiru. Wannuma kijiban takkan jiru maashaallah kijibne baranumaan kijibne saniin kijibne maashaallah sirruma jirtan. Of guddise akka duraanitti of guddise asii ilaala akka goraa jirtu dhugaa taate soba taate. Laa xiqquma tuqe xiqquma abdii xiqquma tuqe malee baay'een tuqne. Abdii akkasii miti. Hin tuttuuttee barsiisaa jirti amma uummata gagamaa wal saluu hin dandeenye wal saluu hin beekne kana barsiisuutti jirti. Sigalee? Kalas barsiisi akkaataatti akkaanan ati duraan sirraa dalage san hawaasa keessatti hin gabba'uu dandeessa. Kalas. Abdiyyee viidiyoo baay'ee ofirraa dhoofna. Wallahi duraan abdiin akkana godhee duubaan na sale wallahi duubaan akka. Abdii. Yee viidiyoo baay'ee. Way sinin galcha. Sagodadha. Sinin galcha. Video bay abdi qunxurroo keessan argeetuman gammadee wallahi kana ergite san wallahi. Na erge barabdi wallahi nan ergeef mutteeti yalle isu qofan nagaleeffateeffate man ergeef. Wata warri bocha miiti jala gala. Guddisi jara kan.